qananii guddoo qananii rabbi nuu qananiise keessaa ta'aga islaamummaa ta'aga isa beekuu ta'aga isa tokkochoomsuu hin jirtu. Rabbi beekumsaan qabeenyan aangoon firooman islaamummaa nuun kennine filee nuu ta'erra nu kaa'e. Duniyaa ammoo nama jibbuu fi nama jaalatullee hin kenna. Diin kana nama jaalatu qofaaf kenna Rabbi subhaana. Islaamummaan amantii Rabbi biraa taate ka shakkii hin qabne, ka hirdhina hin qabne, ka quuqama hin qabne, ka baraaxayoma hin qabne amantii akkasiiti. Rabbi irra nu kaa'ee irratti nu jiraachisee irratti nu ajjeesullee nu haa fedhu jecha amantii bareedduu tanarraa dubbatuu barbaade. Garuu amantiin tun isii jecha lafa hedduutu itti cabe, isii jecha lafa hedduutu itti saamame, isii jecha dhiiga hedduutu itti dhangala'e, foon hedduutu itti cirame, isii jecha lubbuun kumaatamaan lakkaa'amtu isiif jecha wareegamte. Diiniin kun amantii Rabbi biratti gatii qabdu, sadarkaa qabdu, amantiin biraa Rabbi biratti fudhatama hin qabdu. Inna ad-diina 'inda Allaahi al-Islaam. Amantiin Rabbi biratti ulfina, kabaja, sadarkaa qabdu islaamummaadha jedha Rabbi. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Namni islaamummaa dhiisee amantii biraa barbaadu, namni islaamummaa dhiisee amantii biratti deemu isarraan qeebalamu, isarraan fuudhamu, akhiratti inni warra hongawurraa ta'e jedha Rabbi subhaana. Amantiin tun amantii Nabiyyallah Ibraahim abbaa isaatii hawwe garuu hin arganne. Amantiin tun amantii Nabiyyallah Nuuh ilma isaatii hawwe garuu hin arganne. Amantiin tun amantii Rasulli adeera isaa Abaa Xaalibii hawwe garuu hin arganne. Ati carraa abbaan Nabi Ibraahim hin argatiin argachuun kee, ati carraa ilmi Nabiyyallah Nuuh hin argatiin argachuun kee, ati carraa adeerri Rasul Rabbii hin argatiin argachuun kee tola guddaadha. Rabbi shakkarii, Rabbi galatoonfadhu. ولو كان الشخص بروفيسرا وإنجينرا وبايلوتا ودكتورا. namni tokko osoo piroofeesara fedhe ta'e, doktora fedhe osoo ta'e, paayileetii nama xiyyaara samii keessa barariisu osoo ta'e, yoo amantii islaamaa hin qabaanne, yoo islaamummaa hin qabaanne gowwaan akkasaan jiru. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. akkana jedha Rabbi subhaana. Kanaaf ikhwaani, amantii qaalii tana, amantii bareedduu tana, amantii Nabiyyallah Ibraahim isii jecha qaama isaa ibiddaa kenne, amantii Nabiyyallah Muusan isii jecha biyyarraa ari'ame, amantii isii jecha Nabiyyana Muhammad Rasulli kenna alayhi salaatu wassalaam biyya ufii jaalatu Makka gadhiisee Madiinatti godaane. Rasulli gaafa waggaan isaa 40 gahee ergamuudhaaf ka'u dura gaara Hiraa'ii goda tokko keessa adda isaa achi ture. Rasul Rabbi namatti hin dhihaatu. Osoo achi jiru gaafa Jibriil achitti dhufee acuucee qabee argufe, rifannoota wajji manatti gale, zammiluuni dathiruuni dathiruuni, na aguuga nama maraa jedhe Rasul Rabbi. nubbi'a biiqraa wa ursila bilmuddathir. suuraa iqra bismika alladhii khalaq. suuraa saniin nabiyyummaa argate. yaa ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ka'i dinniini ka'i gorsi, maaman marattee teettaa miti jedhe Rabbi. achii ka'ee ummata yaame. yad'uu ila tawhiidi jawfa makkaa. makkaan keessa dhaabbatee tokkochummaa Rabbii lallabe Rasul Rabbi. osoo abbaan jahli achitti firinxiixee mataa dhaabu Bilaaliin gurraachisu
kanamni omaattuu sallaalle gabrichisu islaamummaa fudhate dhoysan sababa inni fudhateef tumanii rakkisan dhagaa gararra baachisan ijoolleetti kennanii aadattiidhanii makka keessa harkisan Bilaal ibnu Rabaah sababa inni islaamummaa fudhate jechaaf rasuulli duuba hin deebine duubatti hin deebine re yaamsatti fufe garuu ummanni kun ummata Laatii fi Uzzaa gabbaru taabota waan garagaraa gabbaruudha rasuula dhibsatanii jennaan adeera isaatti deeman maaliif jennaan rasuulli abbaan osoo inni ulfa baatii jahaa jiru duniyaa gadhiisee deeme haati dhalatee inni waggaa jaha geennan wa ummuhu caqiiba sitti maatat waggaa jahatti biraa deemte wajadduhu bacda 8 waafat akaakuun isaa waggaa 8tti biraa deeme nama isa ufitti qabu tokko hin qabu nama isa gargaaru hin qabu nama isa ufitti qabee yaada isaa bal'ina isaa dhiphina isaa gammachuu isaa gaddaa gadadoo isaa wajji qoodatu hin qabu ثم أبو طالب عمه كفل أبو طالب ufitti fuudhee ufitti qabe isa wajji dhaabbate osoo islaamummaan qabaanne isa wajji ejje anatu sii jira anatu si wajji jira jedhee ufitti fuudhe ummanni kun garuu Abaa Xaalibitti deddeemaa dhufan yaa Abaa Xaalib nu rakkisee gartaare akka inni nu godhaa jiru akka inni itti nuun jiru abbootii kenna maqaa xureessa maqaa balleessa waan nuti gabbarru nutti xiqqeessaa kunu argaa jirta nurraa dhoorgi jedhaniin Abaa Xaalibittiin mari'ate kunu akkana jechaa jiraniire gartaa dhaabii waan deemtuun kana jedhanii rasuul rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam rasuulli dura deemuu malee duubatti hin deebine rasuula itti dhufanii yoo durba barbaachaaf akkana si goggodhu intala Qureeshiin keessatti gatii qabdu si fuusisnaa dhaabbadhu yoo aangoo barbaadaaf akkas taatu nama Qureeshiin keessatti aangoo guddaa qabu si shuumna waan deemtuun dhaabbadhu yoo nama qabeenya barbaadu taate Qureeshiin keessatti nama maallaqa guddaa qabu si goona nurraa dhaabbadhu jedhanii rasuul rabbi dhaabbachuu dide rasuul rabbi diini labsuurraaf duuban deebine yeroo kana Abaa Xaalibitti dhufan nurraa dhoorguu dadhabdeemi mucaa tokko harka qabatanii itti fidanii yaaboo nutti kennuu garaa si nyaatu ka guddifattu kana sii kennine kee nutti as kenni jedhanii Abaa Xaalib dubbiin tun itti dhagaamte ani kiyya isinitti kenna akka isin ajjeeftaniif isin kiyya keessan natti kennitanii akkaan isinii guddisuuf kadhabtum wa baytullaahi nubzii Muhammada hin kijibdan abadan ilma kana fuudhee isinitti hin kennu mana rabbiititti kakadhee nabi Muhammadiin tumsa jedhe Abaa Xaalib hin fudhanneree islaamummaa hin qeeballe islaamummaa garuu tumsaafii jira gaafa jarri itti deddeebee rakkisu abboo dhaabbadhu inni jennaan jaruma san duratti rasuulli dubbii xumuraa irmijjaa xumuraa fudhate rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo aduu tana fuutanii ji'a kana fuutanii bitaa mirga na keettanii libsuu ija amantiitii yan gurguradhu jedhe rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuulli durumatti deemere garuu rasuula rakkisu rasuula dhibu maaqee birra kaa'u irraan deebine aga inni bakka galu biyyatti dhalate biyyatti guddate biyya keessatti quraanni itti buufame gadi dhiisutti rakkisaa turan maraataadha jedhaniin nama waa falfalu nama weellisu nama waa raagu jechaan dubbiin tun rasuulan tuqamaa turte alayhi salaatu wassalaam sababa inni rabbii tokkochoomsuuf maraatomni itti ba'e maqaan maraataa jedhaniin nama tokkot ture gadaa isaa rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam maqaan isaa Dimaad jedhama nama barje xalaasima
falfala, budaa, sihirii, tuqaa jinni waan akkasii kana maraatuma qoricha namaa kenna ture. Biyya Yaman irraa fe'atee Makka dhufe. Ummanni rasuula dubbii maraataa jedhu kana ittiin darba. Dubbiin isa dhibdee sila aniin kun maraataa kanarraa yaalii godha ture. Muhammadii biyyin maraattu jettuun kana qoricha itti fidee maraatuma isaa kana haa fayyisuu laata jedhee rasuula rabbiititti deemaa dhufe. Salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Ani nama qoricha namaa kennu. Ani nama waan nama tuqerraa nama yaalu si yaalaa koottu jedhee rasuula rabbiiti. Yeroo kana rasuulli homaan jenne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastahdii. Akkas kutbaa kana qaraanan meenatti deebisi ammallee jedhe namtichi. Itti deebisa rasuula rabbi yeroo sadi dhageeffate. Dubbii nama waa falfalullee dhageeffadhee jira. Dubbii nama waa raagullee dhageeffadhee jira. Dubbii nama weellisullee dhageeffadhee jira. Abadan kuni dubbii sanii miti jedhe. Harka ufii qabee rasuula mubaaya'a godhe. Islaamummaa fudhate. Dura qoricha kennuufii dhufe. Ufii qoricha argatee gale. Rasuulli kilinika caalu. بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. سبب إسلام ما لبسوا في جتة طائفة مالا قوله. قافس صفي ترساني إجولن قوولن قندا في سرين التدولته. لقانش فقط رسول ربي عليه الصلاة والسلام صبر حتى تعجب الصبر من صبري. إن أبسيه aga obsi isaa isa dinqisiifatu takka. Obsatu rasuula rabbii dinqisiifate. Maal godharee yaa rabbii kana mudate rasuula rabbii. Isa qofaa miti. Sababa diinii kanaatiif warri isa wajji jiru rakkifame rakkataniitti beelahan. Misaala aala yaasirii jara rasuulatti amanee fudhatee diinii kanaaf jecha ummata san qabanii abbaa ammaarii qixaata san jalatti ijjeessan. Haadha ammaarii ulfa garaa qabdi. Gammoojjii san keessatti hidhanii diinii kana gadhiisi jechaa qaxxa'anii azzabanii magacan. Abadan jecha uf keessaa qabdi. Waan biraan qabne rasuul rabbi irra tare. صبرا يا آل ياسير. أبسا أمامتي قطعتني كنامتي قدان غنا آكراجرا كنرتي أبسا فإن موعدكم الجنة بيلمني كيسان جنة يا ربي في إما أبسا جل رسول ربي إرتر قافا كاني هاتي أماري أتجالتي أجيفمت كوني مرتي مال دبرتي يروج القباتي أمنتي تنا القبدي irras sabbartee aakhira lubbuu fi dhabde Sumayyaa. Yoo dhugaa taate diinii kanaaf jecha mu'minni dur darbe amantii tanan gurguratu ture. Amantii achi dabarsee jiruu gabaabduu tanaaf jedhe jiruu xiqqoo tanaaf jedhe kabaja guddaa kana achi hin dabarsu. Lubbuu dhabee boru fuula rabbiititti milkaa'uu barbaada. Namni rabbitti amane jiraatu nasriidha. Du'u jannata. Akkanatti beeyti warri dur darbe. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam lallabni isaan dhaabbanne rakkifamus quuqamus qeeqamus beela'us gaddaa fi gadadoon isa qabattus guyyaa tokko rabbi mataa ol na qabachiisaa of keessaa qaba. Of duuban deebine. Garuu warri awwaara kaasu dachii dhiitu jalaan deebine amantiin tun silaa osoo kabaddu taatee gadaasan baddii turte. Garuu qad makara alladhiina min qablihim فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هدو نماتو دين كانت ملا باسي هدو نماتو كرورا باسي garuu karoora jaraa rabbi harkaa bittinneesse mana jarri galu gombisaa mana gubbaa isaanitti gombisnee qixaata bakka isaan hin beeynen itti finne jedha rabbi. Diiniin kun akka gaaraati. Sangaan gaafan dhufee gaara dha'u gaarriin socho'u gaafatu caba. Diiniin kun akka baharaati. Tayfiin fiiddee bahara booressaaf kaatu ufii lubbuu dhabdi malee bahrin boora'u. Diiniin kun akka aduuti. Ulullee afuufee namni aduun dhaamsu yoo shaamaa dhaamse malee. Diiniin kun daabboo sareen itti duttuu hin taane ji'a samii keessa jiru. Diiniin kun akka dhagaati jabaadha. Killeen dhagaa cabsa jettee kaatu ufii cabxi malee dhagaan homaan ta'u. Kanaaf namni diin kanatti quba qabu, namni diin kanatti ija baasu, namni diin kanatti akka malee mala dhahaa jiru azalatu si gahe ufii baddaa taa'i diinii kanarra. Rabbitu tiffata. Addunyaan tun mala baaste. Diinii kana akkamitti golombachiisna, akkamitti hirdhifna, akkamitti rakkisna. Qur'aanuma rabbii kana jecha qul jedhu kana قل أوحي إلي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون جتش قل جدا مكانا كإني جد ربي محمد جدا أرى محمد جرو قل إنتم قرآنك يسحك أموك أبدي جت الدنيا قالوا ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نتبوسه نتتفتجر ربي أمنتيتنا واتك قلون دنده نمني مال اتباسو. دينين كن جنابك كمرا والقهو ديمتي يو نمني اتلولو هنجباتي يو نمني وفي الرادي سنبل اتي أمنتين تين أمنتي أكسيك أمنا بقى ربي رنكائي إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.